magaalaa riyaa kana durriyyeen as jiru ammoo dhiisi kaasii himuun danda'u. Durriyyeen asii kun daabboo kee waraabeetuma ji'a ji'aan gibira si gaafataa jechuudha. Danyaatiyya fuudhee waan ta'eef ani akkasi bira dhaqee akkaataa itti narraa waraabame asirratti himamuun hin barbaadu. Daabboon makkiyaa baateetti jechuudhaan guyyaa lamaan kana hedduu lallabaa turan. Sana booda yoo baatee daabboon isii maali? Ora waan hudduu duuba kaattee sanbaas rabbi soome sodaadhu. Hayyee kofa irraa gabbaas. Osoo jennu viidiyoo maamoo bayaan tibbana miidiyaa hawaasaa irra gadhiifamte agaree ajaa'iba natte. Taasuma Oromoo fi hudduun miidiyaa hawaasaa gubbatti adda bahuu hin dandeenye jechuudha. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qabu jenna deebinee dhufnee jirra. Har'a garuu waan addaatiin deebinee dhufnee jirra. As keessatti jechoonni fayyadamnu namoota baay'ee biratti akka safuutti ilaalamuu danda'a. Biyya fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa safuu waan jedhamu dagatanitti nu safuu ennee callisaa ooluun fudhatama qaba jee waan hin amanneef as keessatti jechootaan fayyadamu miidiyaa irra kan jiru kanaaf miidiyaa walitti buusuu yoo ta'e malee kan hundanaan fayyadama jee amana. Soorii kanaaf isiniin jechuu barbaada. Namoonni yuutuubii kanaaf haaroo taatan sabiskiraayib godhaa. Har'a waan jabaan dhufne tibbana miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo waan ta'e waa'ee mucayyoo takka daabboo isiitu beejaan. Mee waan jabaa tokko irratti xiyyeeffanna. Hudduu fi Oromoo miidiyaa hawaasaa gubbaa jirtu irratti yaada bal'aa kennina. Nu faana bu'aa. Tibbana miidiyaa hawaasaa gubbatti dubartiin takka akka qaamni saalaa isii ba'e viidiyoon baatee hedduun qoodaa jiran. Dubartiin tun makkiyyaa Arsii akka taate ibsame miidiyaa hawaasaa gubbatti maqaasii dhugaa ani hagammaatti hin beekne garuu haasoo isiis dhagee jira. Yaada namoota hordofee jira. Viidiyoon yoo ilaalu baadhee akkaataa itti namoonni viidiyoo sana ibsan hubadhee jira. Anyway, an viidiyoo sana hin argine viidiyoo mucayyoo tanaa qaamni saalaa isii ni ba'e jaanii guddoo qoodamee ture. Miidiyaa hawaasaa TikTok fi Facebook gubbatti baay'ee ijoo dubbii ta'e. Wanti kun haarawaa miti. Oromoon yeroo baay'ee wantoota safuu cabsan, wantoota addunyaa gubbatti hedduun tolle keessumaa'uu hamilee dubartii gadi buusan kanarratti xiyyeeffatee wayita ololu hedduu agarra. Baay'ee bakka hudduu tanarraa fagaachuu didee jira sabni miidiyaa hawaasaa gubbaa jiru kun. Nuufi saba biraa wal bira qabnee ilaalle baay'ee garaagarummaa qabna. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaatirraa ammallee uummanni keenya duuba jira. Uummanni keenya itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee reefullee miidiyaa hawaasaatirratti kan inni itti xiyyeeffatu waa'ee mudhii gadiiti. Waa'ee jilbaaf mudhii jidduuti. Kanuma bakka. Haasawni keenya kana miidiyaa hawaasaa akkaataa itti fayyadamnu waan kana qofa irratti xiyyeeffatee jira. Maaliif akka ta'e garuu naaf hin galu. Fakkeenyaaf qaamni saalaa makkiyaa bahee jira yoo jenne yoo behoo maali? Gaariidha jechuu hiyyaa miti. Yoo behoo maaltu ijoo godha? Nama qaama saalaa hin qabneetu jira. Uumama qaama saalaa malee dhalateetu jira. Uumama waan rabbi namaaf kenne kanaan ala kan dhalate ni jira moo addunyaa kanarra? Fakkeenyaaf dubartiin waan makkiyaan qabduun alata qabduutu jira moo? Gaaf tokko na ajaa'ibaan illee. Waan kun guddoo na dhiba. Dubartoota viidiyoo mucayyoo sanii waliif dabarsina, waliif ergina, naaf ergaa jettu argee na ajaa'ibe. Sister waan isiin qabdu sun atis qabda. Maaliif viidiyoo isii olii gad oofuu barbaadda? Maaliif viidiyoo isii naa ergaa jechuun barbaachise? Maaliif dubartii akkasii salphina isii qofa barbaaddi? Ta'u isa dhiiraa dhiisii haa tolu xiqqoo. Intalti dubartii akkamitti viidiyoo dubartii akkasii naa ergaa jettee dhiira gaafatti? Hayi naaf ergaa akkamitti jette akkamitti jaama? Maaliif barbaaddi? Waan akkasiin qabduu qabdaa meetis? Maaliif goota? Maaliif waan san barbaaddi beektanii? Maaliif dubartiin dhiira haa dhiifnu mee cinatti? Dubartiin maaliif waan akkasirratti xiyyeeffattee barbaaddi beektanii? Waluma cabsu, wal buusu, hamilee wal ajjeesu, dubartii sana sirraa fageessuudha bakka. Viidiyoo makkiyaa ta jalqabaati miti, tan haarawaa miti. Namoota hedduu dubartii hedduu akkas goote Oromoon miidiyaa hawaasaa gubbaa jirtu. Keessumaa namoonni beekamtii qaban, dubartii kan dhageettii qaban, dubartii wajjin haasawanii viidiyoo irraa waraabanii, dubartii wajjin erga wal arganii booda viidiyoo qaama qullaa irraa waraabanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxansanii dubartii baay'ees gubbaa galchan. Namni keenya gaafa waan akkasii argatee ni miirawa. Miira keessa galee viidiyoo akkasii waliif erguu qofa miidiyaa hawaasaa gubbaa facaasa. Baay'ee qaaneessaadha. Sooshaal miidiyaa akkaataa nuti itti fayyadamnu ammallee duuba jira jechuudha. Akkaataan uummanni keenya miidiyaa hawaasaa gubbaatti jiru baay'ee qaaneessaadha jechuudha. Dubartii buusuu fi dubartii dhabamsiisuudhaas gubbaa hayyuun uummata keenyaa. Isa dubartii maaliif waan dubartii barbaaddi jennu haaya wal cabsuudha jennu dhiirti hoo obboleessoo ati obboleettii manaa qabda haadha manaa fuutee qabda ta'a
dabree haadha keessaa dhalatte qabda. Akkamitti dubartii akka hamilee buusuudhaaf jecha waan kana ajandaa gootee guyyaa guyyaan ilmi dhiiraa asirra taa'ee qoflee asirra taa'ee viidiyoo dubartiitiin qoosa. Akkamitti sadarkaa kanatti hamilee wal buusuudhaaf viidiyoo takka arganii fudhanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxansan. Fakkeenyaaf TikTokiin viidiyoolee akkasii dafee kaasa. Feesbuukiin akkaataan inni itti kaasu qotureeti. Viidiyoolee akkasii fudhanii Feesbuukii gubbaa gaafa maxxansan. Even Telegiraamiin viidiyoolee akkasiin kaasu. Yuutuubii kana qofaatitu seera gahaa qaba. Yuutuubii jechuun kaatiyoo sagalee ol fuutee irra dubbattee baay'ee si eegee viidiyoo kan ta'e eeyyamnedha. Namni obboleettii qabu, haadha manaa qabu, haadha keessaa dhalate qabu akkamitti viidiyoo dubartii akka hamilee cabsuudhaaf jecha fuudhee Feesbuukii gubbaatti poosti godha. Waan ilmi namaa tokko intala takka cabsuudhaaf waraabee itti yaadee sitti ergeeti fuutee gaafa maxxansitu xiqqoollee sitti hin dhaga'amu. Gaafa sheer gootu sitti hin dhaga'amu. Hamilee biyyoo sanii buusu maal siif godha? Baay'ee ulfaataadha. Dila kana Oromoon akkamitti akka kanatti mudhii gadi xiyyeeffate? Akkamitti akka uummanni kun bakkuma tana qofa irratti xiyyeeffatee daabbuma qofa akka barbaadu annaaf hin galu maaliif akka akkasitti achi qofarra oolanii bulan? Guyyaa lamaan kana madheen gaddaa eegalee viidiyoon si haga galgala kanaatti qoodamaa jirti. Argee jennaan anuu duraa hin haasa'u jee ture. Afaaniin ittiin haasa'u illee hin qabu waan akkasii jee ture. Garuu bakka itti calliftu hin qabdu gaafa wanti kanaa deddeebi'u. Dubartii meeqa even AI fayyadamanii Photoshopii gargaraa tolchanii waan akkasitti miidiyaa hawaasaa irraa galchan. Dubartii silaa miidiyaa hawaasaa kana jireenya godhattee itti fayyadamtee jireenya isii ittiin jijjiiruu dandeessu meeqa galchan. Miidiyaan hawaasaa irra namoota baay'eedhaaf biddeena, namoota baay'eef jireenya, namoota baay'eedhaaf boru abdii gara fuula duraati. Eeyyeen miidiyaan hawaasaa bakka itti ilmi dhiiraa intalti dubartiitti jireenya isii jijjiiruu dandeessudha. Meeqaa ta'us irratti miiliyeenara, biiliyeenara ta'ee jireenya isaa jijjiire. Haabii lamee fudhadhaa. Kaleessa bara 2020 jechuun waggaa 6 Haabii lamee waggaa 6 qarshii takka hin qabu. Arra biiliyeenaroota addunyaa tanaa keessaa nama tokko. Sababiin isaa TikTokii nuti arra itti fayyadamuu dadhabnee akka feenetti wal cabsinu kana irraa galii argate. TikTokii sanarratti biiliyeenara hordoftoota argate biiliyeenara qarshii argachuu jira jechuudha. Miidiyaan hawaasaa sirnaayyoo itti fayyadamne akkaataa isaa yoo barannee itti fayyadamne namoota baay'ee biiliyeenara godhuu danda'a. Faallaa kanaa garuu Oromoon arrallee achirraa galii argachuu achirraa qabeenya horachuu caalaa wal cabsuu, wal buusuu, wal kuffisuu dalagaa godhattee jechuudha. Maaliif saboota biraa hin ilaalle? Maaliif namoota biraa hin hordofne? Mee adaraa dubartoonni keenya jalqaba waan biraatti deebinaa ho'i. Isinilleen hin jarjarinaa please. Gaafa dhiira tokko hojii wal agartan dhiira san nama dhugaan isin barbaadu yoo ta'e heerumaa yookaan ammoo viidiyoo teessan nama isin waraabu hin eeyyamina. Warra onlaayinii fakkeenyaaf dubartoota biyya arabaa jiran irratti waan tokko yeroo baay'ee raawwatama. Gabaasaalee garagaraas argaa turre. Kan ammoo dhiironni dubartii viidiyoo waraabanii qarshii jeejaan irraa maarratan. Dubartoonni biyya arabaa jirtan qofa irratti xiyyeeffatamee godhama. Mee dubartoonni biyya arabaa jirtan adaraa dhiira wajjin gaafa viidiyoo haasoftanillee hin eeyyaminaaf. Already viidiyoo haasa'uu numaan qabu. Garuu qaama keessan dhiira agarsiisin hin jiru. Qaama qullaa keessan dhiira barbaadu tole hin jiina. Fudhatama tokkoon qabu wanti akkasii. Dhiirti qaama hankeen agarsiisin jennaan si fuudhuuf hin deemu. Siistar. Siis jaalachaa hin jiru. Bakkaa siif hin qabu. Dhiirti qaama qullaa kee barbaadee jennaan osoo si hojii waliin argin. Even sanaa miti. Dhiirti gaafa ati mana bira dhayitee mana bira geessatti viidiyoon si waraaba siin jiru osoo sin fuudhin yookaan haadha manaa sin godhatin haadha manaa si godhachuuf hin deemu. Dhiirti gaafuma si agarte viidiyoo si waraabuu eegaltee jennaan abadan abbaa manaa gaarii ta'uuf hin deemu. Yookaan ammoo si fuudhuuf hin deemu. Siin taphachuu fi si taphachuu sirraa galii argachuu waan ati biyya arabaa keessatti dafkitee roobaaf caama duutee oowwa biyya arabaa hamaa san ulfaataa san dabarsitee fidde inni sirraa xaph godhudha jechuudha. Kanaafuu siistar hin hayyamin. Ilmi dhiiraa kamuu si jaalataami lubbuu tana qot godhee ofirraa baasu. Hin hayyamin. Qaama kan kee dhiirti viidiyoo si waraabasiin jechuu mitiyuu. Nagarsiisisiin hin jenne block. Hin hayyamin. Indee tola hin jiru soba jaalatee akkasiis hin jirtu. Jalqaba isin ta'eef eeggachuu qabu dubartoonni osoo viidiyoon keessan hin bahin. Maaliin? Argaa jirtan namoota meeqa viidiyoon isaanii hagabbaa ooltu. Isin maaliif waan akkasii galtarree? Yoo dhiistanoo ofirraa eeydanoo. Gaafa inni isin gaafate biloo godha. Isin hin jaallatu isin hin jechaara. Warri immoo adaraa warri dhiiraa viidiyoo nama waraabdanii maxxansitanii hamilee dubartii buusuudhaaf akkasitti dhamaatan. Please gabbaa dalagadhaa. Yookaan kaan ammoo gabbaa sadaqaa kadhadhaa. Malee sadarkaa kanatti jireenya nama tokko balleessuuf guddoon dhamayna.
yeroo hunda waan mudhii gadii hawaasni kun akka dubbatu hin godhina. Warri immoo jalaa qabdanii ajandaa kana halkaniif guyyaa farsitanii dubartii hamilee cabsitanis dhiisa. Gaafa nam tokko viidiyoo akkasii waraabee isinitti ergee achuma qabaa cal godha. Maaliifiifuu macheem namni tokko hiriyaasaa dura ergaa hiriyaasaa santu fudhee facaasa. Please akkas hin godhina. Namni tokko gaafa miccoo sanirraa haaloo ba'uudhaaf viidiyoo isinitti ergee daareektii yoo inni maxxansellee isa suntu itti gaafatama. Yoo immoo isinitti ergee maxxansiisin hin jeen eeyyamina. Maaliifiif hamilee isii buusuudhaaf isin ergeeme isin garuu akkas hin godhina. Dhiisa. Inni biraa dubartoonni gaafa viidiyoo teessa waraabanii namni tokko viidiyoo teessa maxxanse nama viidiyoo teessa maxxanse san isinis nama san kasasa yookaan himadha. Himata rabbanaa uummanni isaa baru. Maaliif gurbaan san viidiyoo tante akka maxxanse himadhu siistar. Si baasee minni ati isa himadhu inni isaa qaanya'u akkuma ati salphatte sanatti inni salphachuu qaba jee mana. Sana booda dhiirti viidiyoo waraabdee namatti ergitee namni kan viidiyoo teessa maxxansu hin gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani viidiyoo intala takka waraabee yoon ifin tursiisee booda keessa ol darbee namatti ergee namni ol darbee ati taniin viidiyoo ta'e guyyaa tokko na hojjaa soite sun na himadhu akkasii jechuudha. Sana booda dhiirti biraallee ni eeggatti. Ni salphata kaa maaliif viidiyoo inte waraabee ni maxxansa. Duraan siin jaaladha jee fakkeesse. Kanaafuu ati isa himadhuu jechuu barbaadeeti. Hundaafuu garuu dhiira caalaa dubartiitu if eegga. Warri dhiiraa waan kana gootanis please dhiisa. Hin fokkotaa dhiisa. Hin dabbarallee. Yeroo hundas keessa oolu. Warri jalaa qabus akkasuma. Laa itti fayyadamu miidiyaa hawaasaa irratti xiyyeeffannee baay'ee saboota biraarraa duubatti hafuudha. Ora waan hudduu duuba kaattee sanbaas rabbi soome sodaadhu. Oh, atakkan ka bumama ba? Wallahi wabillah. Hayya kofa irraa gabbaas. Panti yalan ka bumama ba? Oromoon mudhumaa fi jilba jidduu jirti yookaan hudduu raachise kudhadhabdee ta miidiyaa hawaasaa irra jirtu yoo jennu sababa wajjin. Laalama nama guddaa dheettu. Ustaaza fa'a nama ijoollee dhibbootaan lakkaa'aman barsiisaa ture faatetu arra hudduu as qabee miidiyaa hawaasaa gubbatti maaliif fagoo deemna? Viidiyoo qalee isaa fi dheengadda Mama Bayaan deemaa jirtu argee jira. Ustaaz Mama Bayaan namni jedhamu. Hudduu as qabee miidiyaa hawaasaa gubbatti uummata hudduu agarsiisu jira. Qaanyiidhaa beeki. Wallahi mucaan san nama sheekaati jechuun ni danda'ama. Maaliifuu namni tokko gaafa diin barate nama sheekaati nama waa barate jechuudha. As miidiyaa irratti hudduu as qabeeti uummata agarsiisee barbaree keessa hudduudhaan seena. Taateen akkasii haarawaa miti. Itti fayyadamu miidiyaa hawaasaatiin duuba jirra yoo jennu. Mama Bayaan amma maaliif san godhe galii argachuudhaaf. TikTok irraa wanni giftii soquudhaaf. Taateewwan akkasii amma dura argamaa turan. Abbaa Abdii faan dubartii akkasitti hudduu ol qabaa ture. Pirezidaantii Maammee inni tan Finfinnee jiru. Hagaaf tokko abdatamee pirezidaantii miti. Yoo xiqqaate kantiibaa magaalaa Finfinnee ni ta'a jennee abdanne pirezidaantii Maammee namoonni beeka. Waan inni godhaa ture sababa sanitti illee hidhame. Argaa turre. Mubaarii muzammaa guddaa nuti beeknu kuni kabajnu kun. Laa obboleessummaan pirezidaantii Maammee barbaree fuula kana ifin balleessaa ture. Nama guddaa ilmaan qaba. Pirezidaantii Maammeen ilmaan qaba. Abbaa Abdii ilma qaba. Ustaaz Muhammad Bayaan ka'eeda amma hudduudhaan barbaree keessa seenee hudduu as qabee miidiyaa hawaasaa irra taa'u sun wallahi ilmoo qabaas jeena mana. Agarte maaliif dilloo kun ta'e qarshii argachuudhaaf nan amana TikTok irraa akkasii miti. Laan namoonni osoo kabaja isaanii dabarsanii hin kennin qarshii TikTok irraa argatan giiftii TikTok irraa gurratan ni jiran. Fakkeenyaaf amma mee mucuma raachee jaamu mucaan boo kana ilaala. Guyyaa tokko kabaja isaa dabarsee namaan kennine. Guyyaa tokko disrespect illee namaan goone aaga if godhu miti. Mee namoonni waan badaa TikTok irrattis gootan miidiyaa hawaasaa biraa irrattis gootan namoonni viidiyoo fi waraabdanii waan hin fakkaanne maxxansitan kagalii xiqqoo argachuudhaaf jettanii TikTokii gubbatti waan fokkisaa hudduu as qabdanii uummata agarsiiftan. Boru ilmoon teessan maal isinirraa baratti? Maal isinirraa agarti? Beekamtii argachuudhaaf nan amana. Saniin ala beekamtiin hin jiru. Qarshii argachuudhaatti nan amana. Eeyyeen ilmi dhiiraa qarshii dafkee du'ee fida nan beeka. Akkas malee qarshii hin argamtu. Karaa salphaadhaan hin argamtu naaf gala garuu sana mara waan jireenya keetis hin tolle. Waan boru ilaaltee itti gaabbitu. Waan boru ilaaltee isirraa fokkisu. Maaliif goota? Ilmoon tee waan boru itti qaanfattu. Waan atis ilmoo tee gizee isiin agarte itti qaanfattu. Laalaman gaafa amma barbaree keessa hudduun seentee hudduu as qabdee TikTok irra teessu. Gaafa fincaan dhugi namaan jettee fincaan nama obaastu. Imagine ati loonii obboleessoo. Loonuu bar fincaan isaanii fincaanan. Deebi'anii dhuganii maal taate brother. Sanfaatu TikTok irra jira jechuudha. Already ammallee nuti itti fayyadamu miidiyaa hawaasaatirra galii argachuu isa jiru laalleetuma malee humaa duuba jirra jechuudha. Akkamitti akka galii karaa osoo ifis kabaja ifii gadi hin buufne argannu hin baranne jechuudha. Namoota gareetti raasalaa waatu baratama
Ijoollee akka raachee sanirraa garuu waatu baratama. Kabajeefis tan uummateefis mee sabuma biraa ka sadarkaa sanii wal ga'u agartanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti. Sabuma biraa ka hudduudhaaf jecha guyyuu lallabaa oolu agartanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti hin jiru. Biraazar hin jiru. Oomuma bichaan argeen saba halkaniif guyyaa bakkuma tana mudhumaa fi jilba jidduu jiru. Naaf gala miidiyaa hawaasaa gubbaa jiranillee mee itti fayyadama miidiyaa hawaasaa saboota biraatiif keenya gabaabsinee laallee haa xumurru. Amma laal Qaaluu Putik namnoonni hedduun ni beeka jee mana. Oromoon akka Oromootti wal beeynaami. Qaaluu Putik amma mucaa Tigraay xiqqaa reefu amata 15 waan guutanitti hin fakkaatu. Ijoolleedha yoo ilaalte. Mucaan san guyyaa 40 guunne egaa miidiyaa hawaasaatti dabalame yookaan warra dhimee ji'a 3 haa jennu waliigala guyyaa 90 haa jennu waliigalatti egaa miidiyaa hawaasaatti irratti dalagaa eegale. Mucaa xiqqaan san amata 15 hin guunne dhalataa Tigraay. Dhiyoo miidiyaa hawaasaatti irra dhufee har'a Instaagiraamii gubbatti guyyaa 28 keessa lakkooyne hordoftoota miiliyoona 5.8 argate. Yaaddeetta amma miiliyoona 6 qaba. Nuti nuun lakkaa'e guyyaa 28 keessatti hordoftoota miiliyoona 5.8 Instaagiraamii Itoophiyaa keessatti haga ammaatti namni miiliyoona 2 qabu Instaagiraamii gubbatti abaddan hin jiru. Inni guyyaa 28 keessa miiliyoona 5.8 siin jechuu jira. Dhaabbanni meettaa dhaabbiileen biraa dhufaniiti miidiyaa akkana kadhachuu jiran si waliin hojjechuu barbaanna jaanii dhalataa Tigraay. Guyyaa tokko kabaja isaa gadi hin buufne afaaniin iyyuu hin dubbanne mucaan san. Yaada mataa isaa fidateeti kontanti kireetaroota addunyaa kanaa guutuu harkisee if harka galchee jechuudha. Ara Instaagiraamii gubbatti hordoftoota hagas argachuun baay'ee ulfaata. Oromoo no. Mucaan san jalqaba TikTokuma gubbaan eegale viidiyoo dalagu akka diizaayinii wayiiti. Uffatuma waanuma carqa gartee darban kana fuudhee tolfatee akka uffataatti uffatee ittiin as ba'e. Haga ammaatti hin dubbanne viidiyoowwan 20 caalaa waan hojjenne mucaan. Arra garuu TikTokii gubbatti hordoftoota miiliyoona reefuu guutee yookaan miiliyoona 2 jiin. Instaagiraamii gartee Itoophiyaa guutuun hin fayyadamne. Kan addunyaan ammoo bakka itti biizinasii godhatte Instaagiraamii gubbatti miiliyoona 6 jira jechuudha amma. Isa qofaa miti. Meenuma laalaa Tigree. Adoonaa ilaalaa. Joon Daani'el ilaalaa. Miiliyoonotaan qaban. Garuu baay'isanii kabaja isaanii dafanii gadi hin buusan. Ilmaayyuu itti milkaa'anii jira miidiyaa hawaasaa ijoolleen Tigree san. Warri kaabaa baay'ee galii qaban, baay'ee jijjiirama qaban. Keenya yuutuubii gubbaa ni jira bakka faayidaatu hin jiru. Bakki inni jiru bakka faayidaa hin qabne ta TikTokii isumayyuu nama achirratti laa beekamtee argatee bakka biraatti galii argachuu qabu. Achumarra mataa keessa qaa godhanii gad deebisan. Achumarra viidiyooteetu dhufe, daabbooteetu dhufe, jaanituma dhiiraas dhalaas gad deebisan. Zeero. Akkasitti addunyaarraa duubatti hafne jechuudha. Dhiisaa malee garii haa dhiifannu, haa bulchinu, haa dabarsinu. Maaliifiifuu osoo wal buusuu baannee uummata kana har'a nuutu uummata Itoophiyaa keessaa guddaadha. Nuutu galii uummata Itoophiyaa kamuu caalaa argachuu danda'a. YouTube irraas, Instagram irraas, TikTok irraas wallaahi. Har'a garuu nuutu YouTube irratti illee galii gaxaanaa argata. Nuutu view gaxaanaa argata. Nuutu subscribe gaxaanaa argata. Nuutu sun caalaa xiqqoo jabaatee kan ol jee mataa dhee gad deebisan maas. Baay'ee kasaaraa keessa jira. Itti fayyadamu miidiyaa hawaasaa haa barannu. Galii argachuu irratti haa xiyyeeffannu. Wal cabsuuf wal arrabsuu irraa baanee yaada mataa keenyaa kontanti kireetaroota namoota jedhaman keessaa namoota aayidiyaa fidanii waan jabaa lafa kaa'anii waan ofii uumanii ittiin beekaman keessaa haa taanu. Kanuma kanaaf adaraa waan boru ijoolleen teenya nurraa qaanfattu keessaa haa baanu. Baay'ee dheereessuu hin feeneef malee silaa waa hedduun dubbadhaan illee jechoota as keessa fayyadame keessatti namoonni aaran yookaan akka safuutti wanti itti dhagahamee jiraate I'm very sorry yeroo gaarii qabaadha.